تمو قبوه هندندنو لما بابا خيجاتو من جاتوش ليش ولا رابع الجنة شيخا استيابا سننا سامي بابا خيا خبيني التنسوني سي بابا خيتي دولة دفع لوفو قباك ولا رابنو في نتبسارك وفي ناس من الجنة أما إيجا ولا تنبني وانتك حالي تكون قبل مرمى خاستينا نمو تقيور فس ورابر قربو نندو أما بابا خيات أكيدا تقولوا نيما جيبرا لقولا فقفا سنيفو أكا سنجنو قرقا سنجن مالا وانتك سنجنو نتي سيري على نتشو نتي لني أكا نفي في الرمبن نقراني أكا نمني على دفين الرمبن نقراني هكو جورلت يچون برنوتو نوركاني أنا يچون قبون نوركاني يچون أكا نتقوي دمني يو سنجچون قمتشيسي داوزو تغيني يو سنجم مچيس ورموتيش نوديسا يو سنجم مچيسين يو قرتين وتي قولي سمرر يو جولين تيوتون قرتين سمررت لقمان يچون نما شيخات سجداني شيخ لسان دفعون سيري تن القرآن التقرأ يچون أكا وچون ولا تنو رابنو ديفو موجين سنجا فتان سنجي Babaan kadura namoonni ni gargaara. Harakkate rakkoo keessaa baasa. Dhukkube ni fayyisa. Namoonni bira dhaabbatee irraa sababa kee bira dhaabbatanii ammaan tan nuti mana kana keessa illee madrasaa dhaquu feenaa yaani gabbaalee waa bitachuu feenaa ammaan tan gita gita baane akkam bira nuti isin biratti. Sheekatti yaama biinii kanallee dubbada kanatti foona qabu dawala akhayoon kanallee koomentii irratti kataba agarsiisaare. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya arralee kunoo ammallee kunoo deebinee isin dhufnee jira ijoolleeti yaa wajjin. Ijoolleen tiituun jechuun mee akka itti hidhaa jirru mee akka gabba'uu hin dandeenye mee jechuun haasinii himtu mee yaada daawwattoota keenya waan keessa irra hin qabnu ijoolleen tiituun jechuun madrasaa dhabdee akka itti gabbaa'uu dhabne ijoolleen jechuun waa meeqa jechuun ala kanarraa jechuun bitachuu feeti mana kana keessatti dhabnee kara taa'uun kun ijoolleen tiituun badiitti maal qabdi mee waa badiitti badhaa daawwattoota keenyaatti. Egaa mana kana keessatti hidhamnee wanta kala bitachuu hin dandeenyu namni si nama qoonsan bilqoo fi bilqeessatan yaani tanaas rabbi nazaawatti usuun jaa waan biraan jiru egaa mana kanatti namni wanta akka bitachuu hin dandeenyu ala gabbuu hin dandeenyu ammoo hanga gaafa du'aan san jettu gabbaanee alatti ganama gabbaanee ammoo halkan gabbuu hin dandeenyu ammoo ammaan tana khalaas abadanii gadi hin baanu wallahi namni nisbanii naman baasanii gubbaa bakka itti dawalu. Itti dhawutti jira ni firnannoo yani hin finne kun baba akkuma garuu kanatti jechuun ilaa amma jechuun itti dhawutti jira. Hayyee ni firnannoo yani hin finne mee isin gabbootti jiru tanan gabbootti jiru mana kana keessa walii dhabne daawwattoonni keenya jechuun du'aa godhee jechuun yoo rabbi nu qorate takkaa jechuun komantii barreessanii ijoollee bal'oo tanaa barraa mee baranii jechuun akka gattee madrasaa dhaqan akka madrasaa dhaqan biini mee jechuun sheeka sanatti fidi jaaniini jechuun isaan mee takkaa waa tirfoon qabutti dhee yoo ka telefoon qabdillee komentii irratti akka nu barreessu mee daawwattoota keenya kanatti isinummaan hima ani womaan juu dhabeetiin osoon oromoo laffa'u osoon oromoodha jechuun olii gadi feegee dhaabbadhu arra jechuun namni ijoollee tiisanaa hojii jechuun ammanatti hidhamuun kun intaltee jechuun falfaltuun jechuun ala kanatti jechuun waa awwaaltee jechuun akka ijoolleen tiisa gadi baane akkaan gadi hin baane na godhuun kun hedduu takka jechuun hedduu takkaan fittillee rifadhee fittillee gaddee jira oromoo ta'e na bira dhaabbaa namni jechuun sheekaa akkana dhuftanii jechuun ka wardaarraa illee jechuun hiikee jechuun waa hunda baasa kun ka jinnii keessaa baasa kun ka falfala jechuun mana isaa hunda keessaa guura kun sheeka keenya dhiifamaa wajjin akkana dhiyaatee jechuun biinii yoo jirutte akka biinii yoo jirutte sheeka keenya hulaatan jechuun qabachuu dadhabne namni alaa dhufu illee qabachuu dadhabe naannoo tana hunda jechuun waa ta'u jiranii dhuftanii yoo ijoollee tiisanaaf yaanaas hulaa nurra cabsitanii nu gabbaaftan irra bareedaadha. Rabbiin isin haa gargaaru. Rabbiin isin biraa dhaabbatu. Addunyaa akhiratti jechuun Rabbiin isin haa gammachiisu. Fayyaa ta'e irraa gammadaadha. Rakkannee jirra. Rakkoo tana maaliif na bira hin dhaabbanne? Kophaati isilaa hidhamee rakkoon qabuun. An kophaati isilaa hidhamee mana keessatti jechuun siirii miti silaa waan fedhan godhaniimu ani rakkoon qabu. Daa'ima kiyya kanaa wajjin nama kartee daa'imni kiyya kun jechuun dukkaanirraa waan adda addaa jechuun gabbee talaa bitachuu fedha. Isaan illee gabba'uu hin danda'an an gabba'uu hin danda'u. Iwaguu kana godhan kana jechuun hedduu takkaan. Mee akka maataan mee yaasmintu ija dabarsii mee daawwattoota kanaa rakkoo keessa hedduu tana jechuun walumaan garraa mee daawwattoota kanaaf dabarsii mee jechuun namni sheekan yoo jechuun isinumaaf illee garaa jiidhee jechuun dhufanii jechuun siirii tana jechuun nurraa jechuun hiikanii ala kanarraa nurraa jechuun waan awwaalan tana baasanii jechuun akka jechuun ulaa tana jechuun nurraa banan rabbiif jecha ilma namaatiif jechaa miti rabbiif jecha koottaa nurraa bana nuti jechuun an akka kiyyatti akka bal'ootti
Ayin mana maatiif nama bira dhaabbadhuan. Kootaa jechuun harka kiyya naa qabanaaf nama bira dhaabbadhuan. Rabbii tokkichaa jechaan dhaabbaan. Rabbii tokkichaa jecha ajrii rabbi irraa argachuudhaaf. Saneechaan nama Oromoo kan akkate kan jechuun siinitti godhan kan jechuun gartee waan adda addaatti godhan saniif hin bira dhaabbee kan hidhamee si dhaabaasee kan akkate rakkoo baasee kan siinitti godhan jechuun siini irraa hiine hangaan danda'utti jechuun sheekallee fiteetumaan namarraa jechuun dawaallee ta'u sheekarraa namarraa illee hiikee hidhaa illee lama baatu ture na beektan daawwattoota keenya arrammoo natti usuun keessan osoo na jaalattanii yoo kophaatti taate rakkoon qabu daa'ima kiyya kana jetta daa'ima kiyya kana jechuun akka nutti hirmattan akka jechuun mana kana jechuun nurraa bantan arra mana kana keessatti rakkannee jirra mana kana keessatti jechuun osoo sa'aatii 24 quraan itti banannee taa'uu baannee jechuun nuti irra mana kana keessa waa taane yoo mana kana keessatti waa taane jechuun isin hin qoccaanu isaaf Oromoo nama hirribna bara akka kiyyatti jechuun miskiinaaf abbaa biree biree numaan dhaabbaa bara arra balloon akkasitti jechuun nama Oromoo illee bira dhaabbatu jira rabbi maacha bira dhaabbate arra jechuun balloof osoo hin jenne ijoollee balloo tanaaf daa'ima gartee wulii ol guddatu kanaaf ayillee yoo waan hin kuteen kute daa'ima kiyya kana jecha ulaan irraa banuun qabdanii daa'ima kiyya kana qaroonfeetanii akka madrasaa dhugonfeetanii mee baabaa kutaa akkatti dabarsime. Akkuma beektanitti osoo akka ulaan qabanne sun duratti arbaashiinsaa quraana itti shaqalannee teenya galgala wani sannee eegalti ammaan tanallaa galgalallee wala ganamallee gabboon dandeenyu. Ammoo gabboo hin dandeenyu namni baaba hijaatu mun jaatus leeshuudhaan waa beresin jenna sheekaas tiyaama sinninnaa sabni baaba hiyaa habiini jettanii sunis baaba hiitti dawale dafee dhufuu qaba akka ulaan waa banuuf nuti saada quufeenaa sin jenna amma eegaa ulaan sun bane waan takka hallii tokko hin qabnu marma keessa ta'ina namni tokko yoo dhufe suuraa bira qarabuu hin danda'u ammoo baaba hiyaas akka idaatti guulaanii marjee bira dhaquu lafa kufee saniifuu akkasin jennu gargaara sin jenna malee waan takka sin jennu nuti. Ilaalee gasboota rabbiin hubaas alhamdulillah ammaan tanallee siinii godhanii jira bilqii isaan turillee marreen beekooni babaan kee duraan nama hundi ni gargaara. Bilqiisa rabbi haa godhu. Babaan kee duraan nama hundi ni gargaara harakkate rakkoo keessaa baasa haa dhukkube ni fayyisa nama hundi bira dhaabbatee irraan tan babaa kee biraan dhaabbattanii ammaan tan nuti mana kana keessa leennee madrasaa dhaquu feenaa yaani gabbaadee waan bitachuu ammaan tan gita giddaan akkam bira nuti isin biratti. sheekatti yaama biinii kanallee dubbada telefoona qabu dawala kayoon kan koomentii irratti kataba agarsiisaare laazim daruuri ulfa ulaan rabana mala akkanatti hanga waqtii ture yoo waqtiin turte taammanuu hin dandeenyuuti. Yaa daawwattoota keenya ijoolleen jechuun arra takka ijoolleen akkatti raarte jechuun gaafa hidhamisanii akkatti raarte bira ala ture hidhaa san keessa ture achitti illee jechuun baay'ina dhaalanii lama dallee akkasitti jechuun rabbi jechuun. Raajii faanis akkasitti hadiira faa lamaanis akkasii waliin hunda baasanii jechuun mana kanatti galee jechuun ijoollee tiitanillee arkuu danda'ee arrammoo jechuun ijoollee tiyyaa kana hojii kan mana keessatti hidhamu ta'e garuu ijoolleen jechuun barnoota dhabuu qabdiire barnoota dhabuu qabdiime gaafa inni dhibisanii jechuun akka raajii kumpaan jechuun geessanii jechuun barnoota geessanii naagalchaa turanii gaafa hidhaa yeroo sanuu arra manumaan jechuun manumaanii fi keessa taa'u keessatti manuma kiyya keessatti akkanatti jechuun siirii alaan jechuun natti hidhanii akkaan ofirraa hin banne godhanii akka namni alaa dhufeen irraa hin banne godhanii hogguu ijoolleeti jechuun barnoota dhorkanii ana jechuun gabbaa'uun dhorkanii jechuun akkanatti hogguu hidhamne yoo isin jechuun gammachiise daawwattoota keenya yoo isin gammachiise Oromootiif nudhi isaa yoo isin hin gammachiisin yoo gartee nuti kun isin mararre yoo ijoolleen tiituun gartee isin mararte dhugumaan jechuun nama sheekaatti sijitanii sheekni san dhufe jechuun siirii tana quraanatti qara'ee jechuun akka huccuun ulaa tana irraa banu dhiifuma wajjin isin gaafadhaan isin jedhe. Arra balloon mana keessatti akka rakkame jechuun arra balloon duraan nama bira dhaabbatu balloon akka rakkame jechuun eessaa isa ijoolleetti yaa hojjikkoon akka rakkame mana keessa taa'u. Daawwattoota kiyya jechuun akkana jaalattan abdiin qaba hedduutu akkana jaalattan garuu natti hin dhiyaattan du'aa'ii teessaniin na dhiyaadhaa du'aa'ii naa godha balloon hidhamee jechuun mana keessaa hiraaruun kuni. Suniifuu jechuun silaan bira dhaabbattanii jechuun koomentiidhaan sheekan naa iyyatanii sheekanii jechuun kan telefoona qabus nama Oromoo kanatti kan telefoona qabus naa dhootanii akka dhufanii jechuun haalli naa godhanii jechuun nurraa banan akka ijoolleen jechuun barnoota deebitu akkaan jechuun nutis gabbaanee gabboo dandeenyu
silaanuu irraa godhanii irra bareedaadha. Arra ijoollee tiitanaa wajjin hidhamee jechuun waa meeqa jechuun takka baanee jechuun alarraa feenuu jira. Waa meeqa taphee namni fedhuu jira. Ta ilmaan fedhuu jira. Namni ilmaan qabu ni beektanii. Namni ilmaan qabu ni beektanii. Arra daawwattoota keenya duuba. Akkanatti bal'oo jechuun ijoolleen isaa hidhamanii mana keessa ta'anii raftanii bultanii. Gaafa rakkoo xixiqqootu raftanii bultan. Anammoo rakkoo hundarra tanii hin hidhamee jechuun akkasii dhaaka sana tumanii jechuun akkasii dhaala sana tuman irra tanaatu jechuun rakkoo ta'e dhugatti namni mana kana keessa ni ukkaawama. Ukkaawamnee jirra. Hafuurri nuccitee jira. Hanga naawwa jechuun wanni wayyaa taaneef hanga fiidoo jechuun isin waraabni gallachuuf kana malee. Akkatti waa'ee nu gootaniif akka jechuun nama jechuun nu dirmachiisaniif nama nu dirmachiisaniif jechuun fiidoo isin waraabu jira malee jaalala fiidoo isin waraabutu jiru. Cinqirraa lubbuu as nu geesseetu fiidoo isin waraabsisee jechuun nuti isin gallakkisuu dandeenye beekadhu. Arra jechuun rasiita kana hunda jechuun alarraa jechuun naa bulanii waan telefoonni bireeruuf waan ifaan nu bireeruuf ifaallee dhaamsuu dhiifne akkatti teenye jechuun akkuma sun gartee cinqee teenye katana gartanii jechuun rakkoo teenye jechuun nama Oromootti nu ibsitaniif fuula keessanitti kanatti hiraaru jirra. Balloon ijoollee isaati hojii akka cinqamee mara keessatti hafe hogguun akkana cinqamee inshallah jechuun rabbiin ni jira. Rabbiin ilma namaatii miti. Keessumaa baana rabbiin keessumaa nu baasa. Garuu namni dandeettii rabbi kanneef dhuftanii jechuun sheekotan keenya jechuun akka jechuun ulaatan jechuun itti qaraatanii waan isaan gartee as jalan nu guuran muziibaa as jalan nu awwaalan tana nurraa baaftanii jechuun akka jechuun qilleessa nu neeytan dadhabnee jirra. Guyyaa immoo isin jechuun ilmaan kanaa wajjin tas keessatti waa ta'an guyyaa ilmaan kanaa wajjin waa ta'an hin sheenooyina Oromootiis. Arra osoo jirru walii dhaabbanne malee gaafa duune maal walii goona. Yoos keessa cinqabnee cinqidhaan duune maal walii goona. Suniifuu osoo jirru nu bira dhaabba. Nuti namni osoo jiruuti bira dhaabbanna. Gaafa inni du'e maal goona. Awwaalcha malee wanni godhan jettu. Osoo jirru gama keenya dhuftanii akka nu bira dhaabbattanii ulaatan illee jechuun nurraa bantaniin isin hin jaa daawwattoota keenya. Dhiifamaa wajjin jechuun komantiisan nuti barreessaadha. Namni akka gattee nama nuuf fitu godha. Biin jechuun tana meeqaan itti bilbilee jechuun fitutti hin jiran haan jee biin osoo illee naa dhooytan. Nama biraatti illee naa dhooytan jechuun gama kiyya akka dhiyeessitan balloon irra jechuun akka nama daban seenee garuu hidhamuun tiitun hedduu waa nama agarsiifti. Daawwattoota keenya jechuun waan hin jiru beeku. Arra ijoolleen xiyya keessa kana gadditee kana taa'uun ijoolleen xiyya kanatti irra gadditee keessa taa'uun kuni kanaatu jechuun hedduu takka nagaachisiise. Gaddee toonii akka teenyuuf tana yoo nu rifattan yoo nu jaalattan akka jechuun nama nu ergitanii koomentiirra nu barreessanii seenjaa daawwattoota keenya. Mee baba waan daawwattanii qabdanii? Intikaalan qabna. Kala daawwattoota keenya asumaan jechuun inshaallah jechuun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.